Bartokko mucaan tokko kasnaan jedhee waldaa keessaayyuu konferansii wayitu jira. Sabatu meedaa qulqulleessanis wajjinan qulqulleessa. Dhufeetu wangeelaawidha wajjinan tajaajilla. Maala tokkuma dubartii kaameettii godhattaa inaan jedhe maaliin jedheen maaltu si rakkifnaan akka godhatta Waaqayyoof an hojjedhaminiin jedhe. Waaqayyoof an hojjedha. Namni sun har'a lafanni jiru beekanis lafan jiru beekan. Waaqayyo isa dhibaa wajjin dhibaadha. Isa jallaa wajjin jallaadha. Isa qajeelaa wajjin qajeelaadha. Isa humna isaan sassanneef arjaadha hin. God is generous to he that amma namni dhibaadha waan godhutu. spares his mind Isa kan namaa miti ofuma isaattu dhibaadha namni bara to sana. serve him. Ofumattu dhibaadha. Many people are lazy even to them. Tani seera keessa deebii boqonnaa 10:12 Waaqayyo gooftaa kee humna kee guutuu jireenya kee guutuu hojjedhuu fedha. Maal guutuu? Humna guutuu jireenya kee guutuudhaan waan qabduun jechuu isaatiin qabeenyaan haa ta'u humnaan haa ta'u Waaqayyo waaqa keef humna kee guutuu qabeenya kee guutuu hojjedhu. Gaafa isaaf hojjettu mortuuniif oodduun hojii kee hin dandeessu. Xibaartuun mana kee hin dandeessu. Maaliif hojiin kee kan kee miti hojichi kan eeguuti kan Waaqayyooti. Kan Waaqayyooti. Waaqayyo waaqa keef humna kee guutuu jireenya kee guutuu hojjedhu. Bamuluu haayilii humna guutuun jireenya kee guutuun isaaf hojjedhu. Mee dubbisiyaa ariifadhu hin dadhabda yoo ta'e nan dhaaba. Moo na wajjin jirtu warri fooqirraa jiraadha ammayyuu. Kas jedhe ammas yaa Israa'el Waaqayyo Waaqayyoon gooftaa kee sodaachuu karaa isaa hundumaarra adeemuu isa jaallachuu garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaanis Waaqayyo gooftaa kee hojjechuu malee Waaqayyo gooftaan kee maal sirraa barbaada? Maal barbaada kan biraa kanuma jireenya kee guutuu humna kee guutuu isaaf hojjechuu. Maal seexana ishee madaaraan amma toffiftuuf bara baay'ee hojjetaa baane mini jaran hin beektanii ishee daaraarra nama foogsiistuuf namni waan gaarii gaggaayuu fidettiin sangafa fidettiin isheenumaaf namni hojjetaa ba'e ilma Waaqayyoo isa lubbuu foon jireenya walitti fayyisu miti. The Bible says in Deuteronomy Waaqayyo gooftaa kee humna kee guutuu hojjedhu bamuluu haayilii gaafati isaaf hojjettu hin dadhabuun hin jiru gaafa sana. Ameen. Kaaleem nama waggaa 80 ta'etu akka waggaa 40 irraa hidhe fiiguu nan danda'a deemuu nan danda'a dhaaluu nan danda'a. Museen nama waggaa 120 ta'e hijji isaa hin dimimmoofne jedha. Humni irraan dhumneedha. Gaafa irri isaaf hojjettu humni sirraan dhumu. Humni sirraan dhumu. Qinqaniif daana'oon si nyaatu ajjeesa gooftaa si keessaati. Nama waggaa 120 ta'e jedha. Keessa deebii 34:7 kaasaa dubbisaan argattu. Nama waggaa 120 ta'e haayiluu aldakkamem. Haayinuu kamaayet aldanazazem. Ijji isaa ilaaluun dadhabne humni irraan dhumne. Kaaleem nama waggaa 80 ta'e akka waggaa 40 irraa fiiguu nan danda'a deemuu nan danda'a hari'uu nan danda'a. Maaliif Waaqayyoof hojjechaa ture?